Tolega, waa'ee abjuu guddaan isinii kaase. Waa'ee abjuu guddaa kaafnee waan babal'aa haasa'a irraa. Abjuun kee yookaan mul'ati kee baay'ee guddaa ta'utu irra jira. Tarii amma maaksiimamii isaayyuu arguu dhiisuu dandeessaarraa. Garuu yeroo itti dhiyaataa deemtu inni immoo si jalaa deema. Amma fakkeenyaaf amma Minisootaan jiran asitti argeera ta'ee hin beeku yaadadhu. Biyya yeroo hin jiru garuu gara baadiyyaa gaara wayira dhaqxanii yeroo ol baatanii samiin kuni waan lafatti bu'ee jiru isinitti fakkaata. Waan lafatti bu'ee jiru isinitti fakkaata. Kana isinitti dhiyoomu fakkaata. Amma yoo deemtan amma gaararra jirtan irraa gara gaara tokko mochi yoo agartanii gaara sana dudduubaanii samiin kun lafatti bu'ee jira jettaniitu yaaddu. Garuu gaafa dhaqxanii achi geessaneettanii samiin sun lafatti bu'ee hin jiru. Ammas achi fagaatee kan biraa jira jechuudha. Amma waa'ee mul'ataa yeroo yaannu mul'ati waggaa 20 kanatu ta'aa jennee waan yaannu qofa miti. Kan akkas hubattanii barbaada. Waggaa 20 okay, biyyi keenya ammaa rakkoo qamadii qabdi. Rakkoo qamadii qabdi. Qamadii biyya alaarraa galfataa turte amma ammaatti isa fooyyessinaa deema mootummaan kuni qamadii qotuu irratti baay'ee babba'eera. So amma mul'ati koo biyya Itoophiyaa guutuu qamadii nyaachisuudha yoon jedhe. In the next 5 years biyya Itoophiyaa hundumaa qamadii nyaachisuudha. Isa booddee qamadiin biyya alaatii waggaa 5 kaasee qamadiin tokkoyyuu biyya alaatiin galu. Kanaaf namooti miliyooniin 100 fi miliyooniin 10 or miliyooniin 20 kuni qamadii nyaataa waggaatti beelliin jiru. Namni cireesaa, laaqanasaa, irbaatasaa miilii 3 guyyaatti nyaataa. Beela wanta jedhamu biyyattii keessa nan balleessaa dheeyyoo mul'ata fudhadhe. Waggaa 10ffaatti immoo Afriikaadhaafini qamadii erguu yaalaa. Qamadiin erga yoo yaade. Isa booddee waggaa 30tti immoo biyyoonni garagaraa hundumtu akka isaan qamadii nurraa bitanitti ofarii goonaa jennee yaaduu dandeenya. Mul'ati akkasuma gaa. Kun nama tokkoof mul'ata yoo ta'e hin beeku qamadii qotuudhaan mul'atan qabu fi kooti. So akka ittiin yaaduu dandeenya. Kun maanni rakkoo hiinne jechuudha. Waa'ee rakkoo hiikuus kaafnee irra kaleessa. Rakkoo hiinne jechuudha. Rakkoo maalii? Rakkoo biyyi keenya qabdu. Amma ammaatti biyyi keenya biyya alaatii qamadii galchatti jechuun rakkoodha. Namni hammi kun biyyicha keessa taa'ee mul'ata kana namatti itti fudhachuu akka dadhabe hin beeku. So rakkoo sana hiikuudha, gaaffii sana deebisuudha. Isa booddee gaaffii Afrikaa deebifna, isa booddee gaaffii addunyaa deebifne jechuudha. Amma gaa mul'ati kuni tarii amma addunyaa nuun dhufu ta'a. Addunyaa biraan ga'uun. So Itoophiyaa maduwwaa yookaan immoo Oromiyaa maduwwaa yoo yaanne Oromiyaa qamadii nyaachisa namoota miliyoonii 60 yoo jenne yaanne guddaadha jechuudha. Gaafa dhannee namoota miliyoonii 60 sana nyaachisuu bira geenyu maalifan Itoophiyaa guutummaa? Maalifan Afrikaa guutummaa? Maalifan addunyaa guutummaa isa jedhu. Nu fuudhee adeema mul'aticha ofuma isaatii. Nu fuudhee adeema. Kanaaf amma Oromiyaan qamadii nyaachisaa namni tokkoyyuu hin beela'u jennee yoo yaanne mul'ati koo Oromiyaa guutummaa qamadii nyaachisuudha jennee yoo fudhanne ofii isaatiin of bal'isaa adeema jechuudha. Amma mul'ati kuni gaaf tokko akkasin godha jennee waan eenyu miti. Waanuma har'a taanuudha. Fakkeenyaaf amma barumsa kana baraa jirta. Kana jechuun maa jechuudha? Karaa mul'ataa jalqabdeef jechuudha. Mul'ati raawwateera jechuudha. Mul'ati amma waggaa 20 raawwata gaafa nama hundumaa qamadii nyaachifne waan raawwatu hin taane har'a gaafa barumsa kana barree raawwate jechuudha. Har'a keessatti mul'ati sun tokko raawwateera. So kanaaf maannati successfully jechuudha. Successfully nama birrii miliyoonaan lakkaa'amu harka keessaa qabu nama faabrikaa tokko dhaabee miti by the way. Successiin every single day wanta nuyi jiraannudha. Kanaaf har'a barnoota kana baruun kee aweerii kana qabaachuun kee successiidha jechuudha. Dhuftee immoo waa'ee kana arga bartee okay. Anan koo amma mul'ate koo bareeraan. Maanni nama beela'uudhuman arguu jibbaa. Nama nyaatee qofuutu natti tola. Nama beelaa yeroon argu garaan koo na raafamaa nan boo'aa nan gaddaa.
gaaffii kana deebisuudhaaf lafarratti uumame. Kanaaf qamadiin qotee Oromiyaa guutummaa qamadiin lafa ishee hundumaa qamadiidhaan uwwisaa, gaalota ishee hundumaa qamadiidhaan uwwisaa, bishaanonni naannoo keenya jira hundumti isaanii dhufanii irrigeeshiniin hojjetamanii bonaa ganna qamadiin akka inni qotamuun godhaa. Kanaaf qamadiin nurraa hafeetu biyyoota Itoophiyaa tiraakteeronni dhufanii utuu isaan fe'aa jiraniin argaa itteetu yaaddaa jechuudha. This is vision. Kana gaafa barte maal taate jechuudhaati ammas milkoofte jechuudha. Gaafa mul'ata sanaaf goolii seetii gochuutti kaate maal taate milkoofte jechuudha. Gaafa hiriyoota waan sanaa kireetii gochuutti kaate, gaafa kitaaba waan sanatti guddisu dubbisuutti kaate, gaafa ekspiriyaansii waan sanaa horachuutti kaate, siigalee gaafa ganama kaatee mul'ata keessana ilaalaa deemtu, gaafa isa mediteet gootu, gaafa visualize godhaa gaafati deemtu, gaafa sana maal godhaa artachuu ati mul'ata keessana jiraata artachuu. Mul'ati kee gaaf tokko waan ati jiraattu otoo hin taane guyyaa kee hundumaa waan ati jiraattudha mul'ati. Kanaaf namooti mul'ati isaanii mul'atuma duwwaatiyaaf. Kanaaf abjuun isaanii abjuudhuma ta'e duwwaaf. Abjuun sun lafa ga'ee lafa qabatee hin argani baay'een isaanii. Lafa qabatee lafa ga'ee hin argani maal ta'e argu qilleensa irratti hafeetu abjuudhuma duwwaa ta'e hawwiidhuma duwwaa ta'etu hafa. Abjuu barreessitee kaa'uun barbaachisaadha wantoota barbaachisaa keessaa tokko. Garuu abjuun barraa'eedhuma iddoo sana taa'eema raawwatamatu hin taane abjuun gaafata abjuu attee kaatee mul'ati gaafata argite kaatee yaadi sun gaafata yaaddee kaatee jireenyi kee har'aa borii wanta ati jiraattu hundumtuu paartii mul'ata sanaa paartii abjuu sanaa ta'e irraa raawwataa gaafa deemtu iddoo tokko dhattee gaafati geessu baay'isawee mul'ati sun achi hin jiru. Akkuma amma samiin lafatti maxxanee jira lafatti qabatee jirattee gaafata achi geessu samiin lafatti qabate akkuma hin jirre gaafata achi geessu ammas hin jiru mul'aticha. Maaliif every single day of your life jiraataa dhufte waan ta'eef yeroo achi geessu hin jiru mul'ati. Amma nama saba Oromoo hundumaa namoota miliyoonii 60tti dhiyaatanii qamadii nyaachisa yoo jette yeroo isaanii qamadii nyaachiftee already mul'ati sun achi hin jiru because raawwate waan ta'eef. Siigalee so ammayyuu maal hin taanet satisfy hin taanet maaltu si dhibaayira sabaaf sablammoota Itoophiyaa si dhibaayira. Kanaafiyyuu qamadiin Oromoon achi nyaatee quufe suni attamittiinatu fe'amanii gara Amaaraa, gara Tigree, gara Kambaataa, gara Walaayitaa, gara Gujii, gara maalii dhaquu danda'a seedhu amma immoo wanta visualize godhaa deemtu tiraakteerota yookaan xiyyaarota qamadii sana fuudhanii sabaaf sablammoota Itoophiyaa irratti raabsan. So mul'ati kee maal taachuudha isa sanatu gaafa Oromoo isa jedhu sana iddoodhaa ka'eetu Itoophiyaa jira jechuudha. Gaafa Itoophiyaa nyaachiftee Itoophiyaan hundumtuu qamadii quuftee gaafa isheen lafatti hambifteettu isa isaanirraa fuutee Keeniyaa, Somaaliyaa, Egypt, Djibouti, Malo, South Africa jechuu jalqabda Afrikaa keessa geessutti kaata jechuudha. Achi immoo kana gaafa milkeesseetu mul'ate suni si fudhateetu adeema jechuudha. Yeroo ati fixxee kan kee tajaajila kee fixxee biyya lafaa keessaa baatee adeemtu namooti warri kaan immoo waan sana dhufaniitu kampanii waan sana hojjetaa jirutu namatti darba. CEO addaa qabaata. CEO'n qaxaramu sun immoo si caalaatti wantichi expand godheetu fuudhee biyya lafaa guutummaadhaan wal ga'uu danda'a jechuudha. Tokkoonuma qamadii jedhamtu kanaan achi rakkina meeqa hiitta jechuudha. Tokko rakkinuma qamadii hiittaa namoota beela keessaa baafta. Lama namoota baay'eedhaafitu carraa hojii dhaabanta. Sadii kaarensi addunyaa kanatu doolaara Ameerikaa kanatu biyya Itoophiyaa keessa galchita. Siigalee mootummaadhaaf rakkoo mootummaan qabu biyyicha keessatti qabu sana hunduma isaa hiitta. Mootummaan si jaallata. Ummati si jaallatu. Dargaggoonni si jaallatu. Maaliif hojii si biraa argatanii? Wanto rakkoo meeqatu hiikama jechuudha. Birrii biyya keessaa daalaara biyya keessaa bahuuf jedhu biyya keessatti isa alaa hin galchita. Isa keessa jiru immoo maal goota keessatti hambifta. Waan meeqa goota jechuudha. Biyya keessaa isa namni baqatee hojii barbaacha deemaa jiru kan akka namooti gara Dubaayitti, gara Middle Eastiitti akka isaan hin deemne, gara Ameerikaatti, gara Awurooppaatti, gara eessaatti akka isaan hin deemne goota. Isa namicha namoota humna namoota Itoophiyaa keessatti hambiftu duwwaa miti. Biyyoonni garagaraa immoo akka isaan maal ta'an goota, akka isaan dhufanii hojii achi akka isaan hojjetan goote jechuudha. DV kennisiisutti kaate jechuudha. Isa kana duwwaa miti. Mul'ati kee kun dhaqeetu tiraakteerota bitu, tiraakteerota oomishu maaliif qamadiin kun nama bira ga'uudhaaf. Xiyyaara bitu, xiyyaara oomishu. Siigalee hammam akka inni itti guddataa deemu. Xinnoo kanarraa biraanchii dhibba meeqatu banama. Isa kaasitu hojjeta. Isa kaan immoo namoota warra kaantu mul'ata godhatee fudhata jechuudha.
Mul'ati kee kun ofii keetii gaafate mul'ata kee argattu namooti baay'ee mul'ata kan isaanii argatu. Mul'ati tokko tokkoon keetti rarra'ee jira kan namoota. Mul'ati kee immoo mul'ata namootaatti rarra'ee jira. Mul'ata namoota si dura turaniitti, mul'ata namoota amma ka'aa jiranittitu rarra'ee jira mul'ati kee kun. Waan tokkitti waan nu biratti uumamee nu biratti dhumu hin jiru. Wanta gad nurratti dhufu jira, wanta nurraa gad darbu jira. Kanaafuu mul'ati keenya mul'ata namootaatti waan rarra'ee jiru qaba. Mul'ati namootaa immoo mul'ata keenya irratti waan rarra'ee jiru qaba jechuudha. Kanaafuu gaaffiidhuma tokkoon deebisattee gaafa kaatu ati gaaffii 30, gaaffii 50, gaaffii 100,000, gaaffii miliyoonii tokkotu deebi'achuu addunyaa kanarra. Gaafa of argattu namoota miliyoonii 1, namoota miliyoonii 2 of argata jechuudha. Amma kaayyoon koo akka ammaatti booddee expand ta'a akka inni deemu beekaa. Coaching kanaananii namoota miliyoonii 10 coaching gochuudha targetii an godhee jiru kun. Yeroon jalqabe waggaa tokko dura namoota miliyoonii 1 ture. Amma yeroon keessa lixee yeroon jedhu already systemii namoota miliyoonii 10 bira ga'u qopheesseera jechuudha. Sinii galee hammam akkatti guddatu. Tarii waggaa lamarraa yoo na gaafattanii maal godha wantichi na fuudheetu adeema jechuudha. Na fuudheetu adeema jechuudha. Kanaaf wantichi wanta isin fuudhee adeemu wanta bal'ataa guddataa adeemuudha inni irra mul'ati kuni. Kanaaf bal'ifnee guddifnee yaanna. Lammaffaa irratti immoo maal jennee fiiwucharii as finnaa jenne. Fiiwucharii as finnee fiiwucharii keessa jiraanna. Teestii isaa, fiiliingii isaa, immooshinii isaa, habitii isaa qabaanneetu as finnee waan achi fagaatee yookaan addunyaa fuuraa keessa jiru sanaa kireetii goonan. Wanta amma ta'e hundumtuu waan namoonni addunyaa fuuraa keessaa fidanii uumanidha. Wanta amma ta'e hundumtuu namoota imajineeshinii isaaniitiin waan isaan fidanii uumamanidha. Kolleejjiidhaan namni waa fidan jiru baay'ee. Namooti kolleejjiitti rarraatanii jirtan good luck. Isin hawwaat ta'u. Isin hin baasu kolleejjiin. Kolleejjiidhaan dhuftee dhumatu daalaara 40,000 50,000 qaxaramtee dhumaafta malee waan biraa ta'uu hin dandeessu. 20,000 qaxaramtee hafta. Namootaaf garba taatee hafta malee waa ta'uu hin dandeessu. Siistemii mana barnootaa jijjiiramuutu irra baay'ee. Mul'ata akkasii barteetta mana barumsaa keetti. Tarii amma PhD itti deemteetta namni si barsiiseera no. Sin barsiifne kan. Namooti PhD baatanii addunyaa keenya kan jijjiiran jiru no. Yoo maal ta'an malee PhD isaanii biratti mul'ata yoo qabaatan ta'e malee yoo abjuu qabaatan ta'e malee eeyyuutu addunyaa jijjiiraara namoota mul'ata qabaniif namoota abjuu guddaa qabantu addunyaa keenya jijjiiraa jira. Karikulamiin mana barumsaa akkaataatti siistamiin garba si godhutti hojjetame. We need to change it. Geeddaruun nurraras. Kan Itoophiyaa duwwaan jedhamti. Kan addunyaa guutummaadha including America jijjiiramuutu irra jira. Karikulee wantoonni barbaachisoon dhala namaatiif barbaachisanii akkaataatti sammuun keenya hojjetu kan nu barsiisanii mana barumsaa keenya keessa dhufuutu irra jira. Kanaafi ati mul'ata guddaa kanaa visualizationiidhaan fiddee har'a keessatti fiduutu irra jira. Isa fagoodha visualize gochuu waan dandeessu arguu waan dandeessuuf isa fagoodha. Imagination keetiin fiduu waan dandeessuuf waan fagoodha. Fiddee ati isaa har'a keessatti uumuu dandeessa jechuudha. Feeling sana emotion sana yoo qabaatte subconscious keessa yeroo dhaqee galeedhu subconscious kee niiroonsii ajaja niiroonsiin suni signaalii ergu signaaliin sun walitti dhufaniitu wanta sana dhaqaniitu uumu. Wanta sana dhaqanii uumu kanaaf boom in uumama jechuudha. Akka itti uuman namooti uuman akka ittiin uumani. Kanaaf guddaa ta'utu irra jira. Fuucharii arguutu nurra jira. Naannoo waan jaallanneeti ta'utu irra jira. Naannoo addummaa keenya ta'utu irra jira. Sababa isaa beekuutu nurra jira inni irra. Isa kana keessa deebi'aa ilaalaa sakaleessaa keessa. Amma wanti si kaasuu barbaadu wanti gurguddaan immoo jira. Tokko attamitti ta'a kun jettee hin yaadin sekendii tokkoofu. Please sin kadhadha. Amma attamittiin an Afrika okay waa'ee Oromiyaa kaafne miti amma Oromiyaa guutummaa nyaachisu. Attamittiin Oromiyaa guutummaa qamadii nyaachisuu danda'an. Anoo hin baranne. Anoo hiyyeessaa horiin harka koo keessa hin jiru. Anoo nama beekamaa miti. Aangoon harka hin jiru. Beekamtii hin qabu. Attamittiin
Akkamittiin ta'uu danda'a? Akkamittiin ta'uu danda'a gaafa jettee ka'ee hin ta'u mul'ate kee. Kanaafuu akkamitti ta'asa jedhu gaaffii deebisuu hin yaalin. Namoota addunyaa keenya kanarratti jijjiirama guddaa fidanii teknooloojiin nu uuman kana keessaa namni tokkittiin akkamittiin akka inni ta'u kan beeku hin jiru. Hin turre. Akka inni itti ta'u utuu hin beekin imagine godhan. Akka inni itti ta'u utuu hin beekin dream godhan. Akka inni itti ta'u utuu hin beekin argani. Akka inni itti ta'u utuu hin beekin. Addunyaa kanarraa utuu production isaanii addunyaa kanarra adeemu. Namichi seelfoonii nuu baase, iPhoneii nuu baase, Steve Jobs. iPhoneii kan jedhamu harka namaa keessa galee namoonni waayirii tokkotu ittiin kaa'anii eessa taa'anii iyyuu bilbilaan sagalee qulqulluu walitti haasa'u akka isaan danda'an arge. Viidiyoodhaan akka ittiin walii ilaalaa namaatiin gargar ba'e jaalala isaa walitti agarsiisaa, fuula walii ilaalaa, miira walii ilaalaa akka inni walitti haasa'utu arge. Utuu wantichi hin uumamin dura. Addunyaan kun hundumtuu utuu inni fudhatu arge. Ilaalaa iPhoneii har'a. Apple ilaalaa har'a waa inni ta'e addunyaa keenya irratti hammam jaallatamaa akka inni ta'e. Trillion company sun trillion company, one of trillion company akka inni ta'e. Warra sadanii jalqabaa keessaa Apple trillion company isa jalqabaa akka inni ta'e yaada. Baay'ee guddaa ta'e jechuudha. Eessaa ka'e kun yaadarraa ka'e kun. Eessaa ka'e kun abjuurraa dhufe kun. Eessaa dhufe kun mul'atarraa dhufe kun. Kanaafuu attamitti ta'aa isa jedhu tokko kana godhee, lama kana godhee, sadii kana godhee, afur kana godheen kana milkeessaa seedhu sanaa itti rakkatin. Please. Maaliif hin ta'u? Amma gaafan daalaara 100 ta'uu qabaadhe. Gaafan kolleejjiidhaa giraajuweetii godhe. Gaafan ekspiriiyaansii akkasii qabaadhe yoo ittiin ta'u. Maalanoo kanan qabu jettee sababii yoo dhiyeessite sababoonni sun hundumtuu paralaayizii si godhu. Sababii tokko of hin kennin sababii hin barbaachisu godhu. Sababii hin barbaachisu. Si keessatti hojjetame wantichi. Waan addaa fideedhaan jiran waan itti dhalatte baasii. Waan jaallattu sana fidiin jedhaa jira malee waan hin qabnee waan hin beennee fideedhaan jiru. Waan si keessa hin jirre addunyaa biraa keessatti uume tokko waaqarratti ol bahiitii gadi buusii. Ameerikaa dhaqee fidii, Oromiyaa dhaqee fidii, lafa jala dhaqee fidii, galaana keessa dhaqee fidii, gara kibbaa dhaqee fidii, gara kaabaa dhaqee fidii, gara ba'aa dhaqee fidii, gara dhiyaa dhaqee fidii jedhaan jiran. Kolleejjii dhaqee fidii, yuunivarsiitii dhaqee fidii jedhaan jiran. Waan si keessa jiru hin jedhaa jira. Kanaafuu akkamittiin ta'uu danda'a kunii hin jedhin. Maariyaamiin beektu jedheen yaada. Maariyaam kuni haadha Yesuus Kiristoosii durbummaatti kan isheen isa ulfoofte. Ergamaa Gabri'eel jedhamutu dhufee taasa'ee takkaa durbi deessee hin beektu. Of course durbii da'uudhaa fi dhiira bira ga'utu irra jira. Kuni seera uumamaati. Garuu yeroo jalqabaatiif utuu dhiira bira hin ga'ini namni da'e ishee ture. Kanaaf ergamaan Gabri'eeliin dhufee akka isheen deessu kun guddaa akka ta'u biyya lafaa kan akka inni guutu maqaansaas maqaa guddaa akka inni ta'e maqaayyuu moggaasee maqaansaa eewu akka ta'e iyyuu tarree galchee itti hime jechuudha. Ergamaan kun Maariyaamitti, durba Maariyaam kanatti. Kun immoo attamitti ta'a anoo ammallee durbaa jette. Kaadhimaa qabdi garuu durba turte. Attamitti ta'a kun yennaanii itti hime jechuudha. Humna abbaa sitti galaa, hafuurri qulqulluun sitti galaa, humna abbaa si golboobaa kanaaf inni itti deessu akkas jedheetu taase jechuudha. So attamitti isee kaase, attamitti ta'a kunii jettanii yaadina. Akka inni itti ta'u qara argachuu hin dandeessu. Akkamittiin ta'a seeruu teessee waan pilaas waan hin tuudhattee yaadda taanaani it's not gonna happen. Hin ta'u. Hin ta'u. Akkamitti ta'asa jedhu deebiftee ka'uu barbaadda taanaani hin ta'u.
akka inni itti ta'u hin beektu ati. Maal beekta akka inni ta'u beekta. Akkamittiin akka inni biyya lafaa guutu hin beektu ati. Maal beekta akka inni biyya lafaa guutu beekta. Akkamittiin akka qamadii fiddee Oromiyaa guutummaa nyaachiftu hin beektu ati. Garuu maal beekta akka itti Oromiyaa guutummaa nyaachisuu kee beekta. Kanaafuu attamitti isa jedhu yaaddanii horii isaa, muuxannoo isaa, maaloo isaa shallagdanii lafa keessanii ka'uu hin yaadina. Maaliif wantichi hin argamu waan argamaa jiru miti. Waan argamaa jiru taanaan mul'ata miti inni. Mul'ati maanni waan ija fooniitiin hin argamne arganii hin ta'a jedhanii amananii karoora baasuudha mul'ati. Karoora baasuudha. Waan addunyaa ijaan argamu keessa hin jirre addunyaa hafuuraa keessa yookaan immoo fiiwucharii keessa galanii sirriitti arganii hin taa'anii amanatanii fudhatanii waraqaarra kaa'anii isa booddee wanti sun akka inni ta'uu fi adeemsa karaa jalqabu. Amma fakkeenyaaf iddoo kanatu ta'asa jedhu amma Oromiyaa nyaachisuudha jenneerraa har'a immoo asan jira iyyuma keessa jira akkamittiin asii ba'ee achi dhaqama. GPS isaa keenya jechuudha isa booddee. Inni ofii isaatii yeroo nuyi isa accept goone mul'aticha fudhannee ankana jennee xiq jedhee inni jireenya keenya keessa guutee dhibba isa mirkaneeffannee eenyummaa keenya akka inni ta'e erga fudhannee booddee yeroo nuyi karaa sana jalqabnu tarkaanfii gaafa nuyi jalqabnu miilli keenya iddoo dhaqee dhaabachuun irra jiru uumaatu fidee nu jala kaa'a. Abeet attam dinqiidha kun. Yuunivarsiitii kanatu fidee sii kenna. Inerjii alaa kana jirutu fidee sii kenna. Namni barbaachisu dhufee mul'ata keetti gala. Teknooloojiin barbaachisu dhufee mul'ata keetti gala. Aayidiyaan barbaachisu dhufee mul'ata keetti gala. Horiin barbaachisu dhufee mul'ata keetti gala. Neetwoorkiin barbaachisu dhufee mul'ata keetti gala. Gaarri inni ta'ee jiru gadi jedha. Dachaan inni ta'ee jiru ol ka'a. Galaana inni ta'ee jiru gargar cita. Dukkana inni ta'ee jiru hin ifa. Daandiin hundumtuu wal qixxaata. Isa booddee ati irra deemte jechuudha. Ammas hin agartu sattaan immoo garuu ofii isaatiitu balbala sama banamee jiruun yeroo lixxoti inni immoo balbala biraa bana. 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 Har'a nama tokko hojii yeroo wal bartu inni immoo nama biraa sii fida. 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 Sii galee nama tokko irraa jalqabdaa nama miliyoonii tokko taataa jechuudha waggaa tokkotti. Nama tokko irraa jalqabdaa nama miliyoonii 10 taataa jechuudha waggaa tokkotti, waggaa 2tti, waggaa 3tti, waggaa 4tti, waggaa 5tti. Kanaafuu akkamittiin ta'a isee sana itti rakkatin akkamittiin akka inni ta'u subconscious mindii keetu sii kenna. Waaw! Uumamumaan si keessatti ijaaramee hojjetamee jira inni. Attamitti yeroo ati mul'ata keetti gadhiiftu ganamas guyyaas galgalas mul'ata kee subconscious mindii keetti yeroo gadhiiftu maaliin imaginationii keessatti waan sana agartee isa agarte sana immoo maal gootee barreessitee isa barreessite sana immoo maal gootee fakkii isaa kaaftee isa barreessite sana immoo maal gootee sagalee isaa waraabdee ganama yeroo kaatu meditationii keetiin ammas isa imagine erga gootee booddee isa barreeffamee lafa sana dubbifta. Isa ka'ee lafa jiru sana ilaalta. Isa waraabamee jiru sana dhageessa. Isa barreeffamee jiru sana rewrite goota deebitee ammas barreessita. Yeroo rewrite gootu waan approve gootu iyyuu qabda. Isa kaleessaarra waan caaluun barreessitaadha. Isa dharra waan caaluun barreessita bor maaliif immersi godhaa jirta keessa lixaa jirta wantichis keessa lixaa jira barataa jirta sii galaa jira jireenya kee dhuunfatee adeemaa jira waan ta'eef uumaadhaa wajjin yeroodhaa gara yerootti connect godhaa jirta inni waan flow sii godhaa jiru qaba waan sii gadhiisaa jiru qaba addunyaa fuuraa kee irraa wanta dhufaa jirutu jira so negative ilaalchi kee negative minding kee keessa keetii haqameera so wantoonni positive in jireenya kee keessatti galaa jiru waan ta'eef guyyaadhaa guyyaatti eenyummaa haaraa namummaa haaraa baasaa deemtaan ilaalcha haaraa jechoota haaraa aayidiyaa haaraa baasaa waan deemtuuf yeroo barreessiteettu akka inni kaleessa barreessiteef inni tarra barreessiteef garaagara. Amma gaa maaltu ta'e ilaalteetta
imagination keetiin. Yeroo viidiyoo sana dhaggeeffattu maal ta'a dhageesseetta. Yeroo deebitee barreessitu maal goote xuxxeetta itti buuteetta. Yeroo footoo sana ilaaltu maal goote ilaalteetta. Imagination sana keessatti maal gooteetta. Feeling sana qabaatteetta. Teestii gooteetta jechuudha. So seensiin keessan shananuu itti godheera waan ta'eef kaanshesii keetti taatee seensota kana shananiin gara walitti qabdee gara subconscious mind keetti miiraan habitiidhaa fi amantiidhaan gaafa inni satattee dhaqee iddoo sana keessa galeedhu subconscious mind kee maal godhaa niiroonsiin giruuppiidhaan ijaaramanii jiru siin jedheera. Isaan signaalii waan sanaatu fidu jechuudha. Signaalii waan garaagaraa kana yeroo isaan fidanii kan kaleessaa tureedha, kan gaddaa tureedha, kan har'aa hojjetamee yeroo inni faca'ee jedhu maal godhu isaanii wantichi akkamittiin akka inni ta'utu uumaa deemu jechuudha. Waaw jetta. Siigalee isuma akkamittiin akka inni ta'u baraa deemte jechuudha. Akeetii ta'am jetta. Har'a waa siigala, bor waa siigala, iftaa waa siigala, sattaanu waa siigala. Eeyo fidaa deemaa subconscious mind kee programmed ta'eera waan ta'eef automatically godhaa deema jechuudha hunduma isaa. Isa booddee wallaansoon qabanti. Wallaansoo miti baay'isee. Wallaansoodhaan namni biyya lafaa kana jijjiiramu fideen jiru. Interneetiin wallaansoo hin dhufne, kompiitarri wallaansoo hin dhufne, xiyyaarri wallaansoo hin dhufne, konkolaataa wallaansoo hin dhufne, kompiitarri wallaansoo hin dhufne, marfeen wallaansoo hin dhufne, uffati wallaansoodhaa hin dhufne, kopheen wallaansoodhaa hin dhufne, nyaati garaagaraa kireetii gochuun kun meenuusaa wallaansoodhaan hin dhufne. No, maaliin dhufanii? Subconscious mind programmii godhuudhaan dhufanii. Automatically hojjetu isa booddee. Kanaafuu attamitti isa jedhutti dhiphattu jechuudha. Attamitti inni jedhu gaaffiin ta'u jechuudha siif. Attamittiin godha kana. Cinii miidhatteeruma attamittiin godha kana. Godhuun narrara kana. Kun yoo godhuu baadhisii galee ganami dhiphina guyyaan dhiphina galgalee dhiphina yoo ta'e mul'atisa keessaan bahu. Mul'atisa keessaa bahuuf rilaaksii gochuu sirra jira. Beettaarraa gara alfaatti weefii sammuu alfaarraa moo gara deeltaatti, deeltaarraa moo gara teettaatti gadi buutu sirra jira. Mul'ati guddaan kun si keessaa bahuudhaaf. Tasgabbaa'utu sirra jira. Dhiphina alaa kana keessaa, waca alaa kana keessaa, oduu alaa kana keessaa, jettee kana keessaa, sooshaal miidiyaa rakkinaan guute kana keessaa deebi'uutu sirra jira. Tasgabbaa'u sirra jira. By the way, I want to show you this. Saayintistoonni nama wanti isaan nuun jedhaa jiranii abjuun keenya bom godhee kan inni ba'u hirriba guddaa keessatti. Deep sleepii keessa gaafa gallee jiru. Sinii galee irriba keessatti. Amma kitaabi qulqullaa baay'een dubbisaan. Yoon iseetti baay'ee sana of galchaa. Addaam namicha jalqabaa. Addaam hin beektu miti. Addaam namicha jalqabaa Waaqayyo uume yookaan uumaan uume. Biyyoorraa uumeenii isa booddee funyaansaatti hafuuratti baafatee namni immoo lubbuu kan qabu jiraataa ta'ee jedha. Yeroo uume sana maal godhee uume? Dhiiraaf dubartii godhee uumeedha. Baadii tokko keessatti, annuma tokko keessattitu dhiiraaf dubartii godhee uume. Dhiirri sun ni mul'ata, dubartiin garuu mul'attu. Dubartii eessa keessatti? Dubartiin dhiira keessa jirti turte. Dhiira keessa jirti. Kanaaf amma gaafa laalu namni nama isa fakkaatu hin qabu. Uumamuun hundumtuu waan isa fakkaatu qabaa. Kormaaf dhalaa qabaa. Namni garuu qabaa keessa isaa jirti. Agartanii potenshaali nama keessa jiru. Amma dubartiin na keessa jirti yaadee beekaam. Ni galee amma abbaan manaa fi haati manaa wal fuudhanii mucaa yeroo isaan godhatan ilaalaa meem. Mucaan suni abbaa fi haadha keessa ture. Spermiin dhufee eegii wajjin wal argateetu maal ta'e mucaa ta'e. Abbaan waan bira jiru fidee, haati waan bira jiru fiddee, gadameessa ishee keessatti wal qabatee waan ta'uun irra jiru sana ta'etu nama gootee baafti ilaalaa haati. Poteenshaalii keessa namaa jiru agartanii nama uumuudhaaf akka inni danda'u namni. Waan nama produusii gochuu danda'u nama keessa kaa'e uumaan spermiif eegii waan jedhamu. Amma gaa akka sammaa kanatti utuu hin taane isuma qofa keessa turte dubartiin. Isuma keessa turte. Baadii lama hojjechuun barbaanne uumaan biyyoorraa. Tokkuma hojjetee, tokko keessa isaan hojjetee gargar baasu. Amma isa booddee maal godheeni
hin rafe namni sun. Addaam sun hin rafe. Gaafa inni rafee jedhu uumaan lafee cinaacha isaa fuudhee lafee cinaachaa kan bitaaf kan mirgaa yoo ilaaltanii inni mirgaa hir'uudha. Lafee cinaachaa mirgaa keessaatu fuudheetu dubartii immoo godheetu fide jechuudha. Biyyoo irraa fuudheetu hin taane ishee lafee cinaacha namaarraa fuudhee hojjetee fidee kenneef jechuudha. Isheen kun egaa booddee ana keessaa baate. Amma laalaa rafuu isaatiinitu maaltu bahe keessaa? Namatu keessaa bahe. Dubartii bareedduu tokkotu keessaa bahe. Gaa'ilatu keessaa bahe. Namoota biliyoonii 8 jira har'a. Namoota biliyoonii 100 olta addunyaa kanarra jiraatee darbamee dhamee yaadamaa jira mammaatti. Namooti biliyoonii 100 kun eessa keessaa bahe jechuudha? Rafuu Addaam gaafa sanaa keessaa. Gaafati raftu maaltu si keessaa ba'a? Abjuu guddaatu si keessaa ba'a. Mul'ata guddaatu si keessaa ba'a. Amma gaarribi kun gosa lama. Tokko isuma halkan siree keenya dhadhandhee rafnu baay'ee dinqiidhaan namni riba qulqulluu ta'ee saatii ijaa argachuutu irra jira. It is very important. Subconscious mindin keenya yeroo sana hojjeta. Waan lama hojjeta yeroo sana. Tokko dhanna keenya kana keessatti seelota du'an hunduma isaanii baaseetu seelotii haaraan dhanna keenya keessa akka isaan galan automaatikaalii hojjeta. Programdi ta'ee jira waan ta'eef isa uumamumaan kennameefii jira. Kanaaf wantoota kana hundumaa hojjetachuu dhiiga qulqulleessuu digestion system wantooti kun hundumtuu wantoota gubatoo ta'anii dhanna keenya keessa jiran baasuu seelota du'an sana baasuu seelonni kumaatamaan lakkaa'amanii hin du'u waan ta'eef guyyaatti isaan haaraa iddoo isaanii buusu kan irratti hojjeta. At the same time waan guyyaa dhaga'aa ture deebi'eetu immoo keessa deebi'eetu hojjeta jechuudha. Reprocessii godha waan guyyaa hojjetaa ture. Kanaaf ribi kunis hin barbaachisa jechuudha. Ribni lammaffaan immoo isa nuyitti utuma dhageenyu rafnu utuma dhageenyu maa jechuudha inni kun amma beektaarra jiraanna yeroo baay'ee miti weeviin sammuu keenyaa beektaarra jiraata amma yeroo barsiisaa yeroo beektaarra hin jiraan. Isin immoo tarii yeroo barataa jirtan kana alfaarra jirtu maaliif wanta isin barsiisaa kun baay'ee waan isin tolaa jiruu fi akkuma jirutti barnoota akkasii yeroo dhageenyu beektaarraatu dhufnee alfaatti gadi buuna. Isteejii alfaarratti subconscious mindin keenya kan inni dhaga'uu jalqabu. Beeltaan kuni beeltaan garri gajjallaa gaariidha. Garri gubbaasaa garuu depressionii, stressii, anxiety waan meeqa qabanii dhukkoo meeqa baatee deeman kan namni itti of ajjeesu, kan namni itti nama ajjeesu, kan namni itti nama lolu sadarkaa isa gubbaasaa sana gaafa dhaqee gahu. Amma gaanuu amma tuma teenyuyyuu ija keenya juluunfannee alfaarra of keenyee suutannee alfaarraa immoo gara deeltaatti of fiduu dandeenya jechuudha. Yeroo deeltaatti of finnee jennu achi keessatti mul'ata yookaan abjuu fiduu dandeenya jechuudha. Kanaaf amma dhiphina keessa gidiraa keessa fiduun narrara jennee miixuudhaan mukaa baalatti of buufne halkanii guyyaa hojjennee diriimii finna miti. Yookaan diriimii immoo milkeessina miti. Diriimii keenya bakkaan geenya miti. Just relax. Irribaan isinii galee irribaan alfaa irratti gadi bu'uudhaan beektaa irratti gadi deeltaa irratti gadi bu'uudhaan teettaa irratti gadi bu'uudhaan sammuu keenya kanaaf boqonnaa kennuudhaan akka itti sammuun kun hojjetu beekuudhaan imaajineshiniidhaanitu finne jechuudha mul'ata gurguddaa. Kanaafuu mukaa baalatti of buusuun nurra hin jiru. Attamitti ta'aa laata jettaniis itti dhiphatinaa asuma irratti isinii hobbaasa.